baay'ee barbaachisan itti fakkaatan. Maaliif hin jedheeyyuu sammuna kana waa'ee gorsaa waa'ee kaawunsilingii paastoraal kaawunsilingii dubbisaan ture yoo achirratti waan baay'ee argeera dhimma kana wajjin kan wal qabatu. Biyya keenya keessatti namni inaara malee hin maraatu. Kan maraachuu warra kaanii. Namuma aarii harka akkas gochaa deeme ila baree biruu maraate jenneetu maraachina nu aarii finiinsuutiin beekamna. Dhaloota hin baranne ta'uu rakkisaadha. Nama waldaa kiristaanaa keessatti abbaan ta'e jira miti expectation hin taane qabna walii keenyaaf. Paastoriin tokko wangeelaawwiin tokko nabiyiin tokko intiniin tokko akka gochuun gonkumaa sararaan eegamu jenneetu ol fageessinee keenya nama. Gaafa namni dogoggoru maal inni koosiisa maaltu dogoggorsi maaltu waan hin taane gaafa dubbate maaltu dubbachiise namicha kana. Maalirraa madde dubbiin nama kanaa maal keessa isteeji attamii keessa jiraa laata namichi kun environmentii attamii keessaa dhufee namichi kun maaltu keessa isaa bubbulee namichi kun hin jiru wal harkaa fuuneetu innis moo isheenis moo gaafa jennu infiniinsina jechaan amma isa kana akkaataa ittiin jira miti yookaan gorsituu dhumti muraasa akka ta'u waldaa keessatti gaafa dhukkubsataan argamu nama hundumaatu hakiimii ta'a nama hundumaa. Inni kun hafee akkaataa itti qaamumti gorsituu waldaa kiristaanaa keessatti iskiildi kan ta'e kan barate kan beeke jechuudha. Akkaataa itti jiraachuu danda'u uumuun hin danda'amu. Waldoota baay'ee koo aariitu uume amma dhugaa hawaasofne jechuudha. Aariitu uume. Tajaajilaan tokko asitti waan ta'e ta'a inaara achitti saaqaa isa siitii baha inaara iddoo sanatti saaqaa oomti manaa oomti magaalaa oomti baadiyyaa waldaa ta'e taa'ee jechuudha. Waan kana immoo dhimmantiin ijaa ta'eefu nuyi sama fakkeenyaaf akkamittiin haa qabannu yeroo wanti tokko ta'u abbaan tokko gaafa dogoggoru ol fageessinee namichi kun akkas gochuun gonkumaa sararaan eegamu miira jedhu keessaa baanee akkamittiin dafnee utuu hin fagaatiin utuu waliin horiin wal horaa deemne isa kanarraa darba akkamitti otoo hin ta'in haala itti maana gochuu dandeenyu maalidha. Gooftaan eebbisu baay'ee gaariidha. Barumsa kana keessatti akkamiin aarii qabbaneessina kan jedhu jiru. Koorsii kana fudhatanii jechuu kooti fiintaa isa fudhatanii akka kalmi yookaan jedhanii ingiliffaa akkamitti qabbaneessina kan jedhu teekiniikii jiru. Isin nama akkasii leenjisoo uummati naannoo kanaan baranne baay'ee biyya iddoo ishee keessatti hojjenna hanga manaajimentii kun biyya kana tokkoyyuu hin jiru. Saayikolojiin paraagiraafii tokko hin barreessin. Kanaafitu akka amantiitti isin jiru akka biyya lafaatti isin jiru. Haaraadha amma kana inni waldolii geggeessitoota waldaa shaakalchiisaa jiru. Liidarshiipii gurguddaa kan jiran nagaafataniiru garuu yoo uummata irraa jalqabe gaariidha sirriin amantii qabaanii kanaaf akkasittiin jalqabe dolomatti kennaa jira. Aarii keenya qabbaneessuudhaaf amma rakkoon keenya guddaan gaafa aaru sodaan qabu. Faranjoonni gaafa aaru pirezenteeshinii dhiyeessee tokko sodaan qabu. Kan isheen garuu bara jireenya kee lammaffaa pirezenteeshinii dhiyeessitu. Maaliif eenyuun sodaan gaafa aaru. Amma namni ingiliffaa beekne ingiliffaa waan sodaatu qabu. Amaariffaa sirriitiin beekne amaariffaa waan sodaatu qabu. Guuteera kaayisa. Maaliif haqa kooti banduu badhaadheetti waan ta'u garuu lammaffaa gaafa irraa galu gaaffii isaatiin yeelloo isaa ofirraa fixuu hin danda'u deegee. Kanaafitu aariin kee erga sirraa galee akkuma kan sirrii dhugaa jaalala qabachuun jedhamni maashaa keenya nagaan goonee yoo haasofne irra kee amma waa tokko isiitti. Abiyya keenyatti rakkoo guddaan tokko jiru dhugaa tokkotu badamti. Dhugaa sana vaayilensiidhaan kaan hin mul'ifnu mana cabsinii dhagaa guurrii buqqullee maal goona miti. Dhugaan keenya lammaffaa achiin qabu. Maaliif adaba mootummaan isa isaan mana cabsanii nama rukutanii maal godhaniif hidhaatti naqaa maal balleessanii dhugaa. White House yanu garuu ka fursa biya rada ke lalera keessa galu nuna yamu hatri masarane tirkanne kan jenne foto ka yero sana bush to bush warri Irani Iraq asufani hatri kana na kun hatri biya sana ambo gurgudami muti kana taf mali bare ni mana mun chuto jira takka hatri gudda jarun dandesa qawam sibila kasa qawu kana duwa jara mi jira warri Irani Iraq asufani matasa president te hatri kana keessa jiruti kayti matasa gele shaidu bush is a terrorist Bush must go. Yeranido, as it one to my barrets and if you get a story. We have to look at each other. Policy go to the canal. Well, barbarians, Lamarat, Malrat, work at the Marco and Canada. Joy San Hatrin put her camp. Arikes of Anatrin at her camp, policy power is an Jesus.
Mergisani hatri kanas duwa. Namni dhufee ilaalu habaruudha waan inni biyya isaaniitti godhaa jiru. Gara jiru kana jedhuun garuu isaanii dhayyamamu. Nuyi garuu gaafa haaruu dimbarii dabarra. Dimbarii dabarra waan meeqa waan bakabbannu dhugaan keenya cufatta waalamee hafe isa balleessinee fi dhaadhaan du'aan waan meeqa keessa gala. Seera gaa wanti godhamu hin jiru jechuudha. Maaltu kanatti geesse jechuudha. Aarii keenya seeraan qabannee hiriira bahuu dadhabuu keenya. Aarii keenya sirrii qabanne Toronto lama jiru tal tokko G20 dhufa warra biyyoota Soroman kana ati aarii kaayila gaboonni kun makiinaatti ol ba'anii makiinaa poolisii gubanii mana gubanii kaameraan iddoo hundumaa dhaabbatee jira. Istuudiyoo keessas poolisiin dhiisee bakka tokko maaliif kana keessa yookaan nama ajjeesa kan dhiise. Garuu tokkoon isaanii warra kana godhan kaameraa jala jiru. Waddaa jechuun yeroo kana hundumaa godhan kaameraa jala jiru. Karaa hundumaa jalatti ba'anii qaban. Guyyaa lama sadii hin dubbanne. Apa guyyaa shanaffaa dhiqoon numtu qabbanaa'e tokkoon isaanii mana jiranii walitti qabee firdiitti barachise meedhaatti. Yaadi isaanii biyyoonni guddatan gaafa dhufan rakkoo akkasii qabnaadha kan isaanii machuuf turan. Garuu tokkoon Filiip deemaa itti galagal waan biraatti galagal. Gaaffii isaan silaa seera qabeessaan dhiyeessan ammarraatti hin kaanechi. Isin egaa baay'ee zargaa kudha shan waggaa 20 waggaa 10 bara dhaggeessu. Maaliif vaayilensii amma godhani biyyi keenya akkasi. Addunyaa yeroo isheen haaraa jirtu dhugaas yeroo isheen mul'ifachuu danda'u. Garuu hin dandeenyaadha miira keenya moonee dhugaa keenya qabannee haasa'uu dandeenya. Dhugaa keenya isa dhibbaa dhibba kan nu deebisu Waaqayyo qofaadha. Garuu seerri jiru isuma asitti yookiin gara malee kamatu Ameerikaa yookiin Kanaadaa sirriitti qaba. Biyya lafaarratti garuu dhugaan sirriitti qaban jiru. Cubbuutu ilmaan namaa keessa jira. Qaayeltu Abeelaan ajjeese obboleessa ajjeese maalirratti waaqeffannaa irratti. Worship irratti. Kan Abeel fudhatee akkuma fudhachuu didee. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessa namni nama jibbe lubbuu ajjeese waan ta'eef jibba baay'ee jira. Waaqayyo nuuf dhiisu maleessa. Jibba tajaajila isa tokko yoo mijatee tokko mijachuu baatellee jibbatu jira. Maaliif namoota foonii baay'eetu jira waan ta'eedha. Akka waldaa godhatu. Kanaafitu obsine nuyi warra bakkeetti dubbachuuf mirga qabnu waldaa keessa wanta baay'ee nuun sirrannu. Seetiin utuu dhugumaan dhugaan kan dubbii waaqooti jiraanne ifa taana soogidda taana magaalaa gara gubbaarra taana namni dhugaa har'a garuu nuyi dhaga'amu godhu waan darraa simboon sokkeera Waaqayyo gara isaatiin waa deebisu maleessa. Dhaga'amu jechi keenya maaliif ayyaanni Waaqayyo humni Waaqayyo nurraa mul'ataa jiru akka yeroo jalqabnee miti jaalalli keenya qulqullummaan keenya tokkummaan keenya. Isin egaa wantumti ittiin warra biyya lafaarraa dabaalu maali? Waldaa keessa har'a paartii lachuutu jira. Inni mootummaa mormus inni mootummaa deeggaru jira waan keessa. Amma jiraachuu danda'a jira iddoo dhumaatti jechuun ani garuu dhugaa wajjin dhaabata waan ta'eef sanatti kan isaas wanti sodaachisu hin jiru. Isin gara jechuun maalli eenyuyyuu mootummaa deeggaru mormuu mirga isaati. Garuu nama ajjeesuudhaan mul'isa yoo ta'e eessayyuu gahuu hin danda'u. Jibbaan mul'isa yoo ta'e eessayyuu gahuu hin danda'u. Isin gara jechuun obsinee dhugaa keenya qabannee nama jaalachuun danda'e hojii nyaanee dhuguu miti inni kun kan miiraati. Utuu nama sana ajjeesuuf balleessuun barbaadinitu dhugaan jiru kana natti fakkaata akkasii jedhee dubbata inni sunis immoo dubbata namni immoo bitatarraa yaani gosa dhiigalee maaliif dhugaa isa sirrii ta'e nama baay'een hin deeggara yoo har'a soba deeggaras immoo boru gaafa dhugaan galu galagala ofumaa wal jibbinee jedhamtee jechuudha gara biraatti deemuun baay'ee murteessaa miti waan ta'eedha. Kanaafitu kalmeen yuuraan gara aarii keenya qabbaneessuu dursinetu kan namarraa biddan dhaamsin ofirraa dhaamsuun nurra jiraata. Maaliif ati sa'e diina keeyyuu nyaachisii yoo akkas goote giimata haratooti qabdaadha miti. Ijaabaa kan goote ijaabaa sun isan galini Waaqayyo gaafa dabaru gaafa hojjetu isa Waaqayyo. Waaqayyo gaafa dhibnu garuu Waaqayyo hojii isaa hojjeta galanni Waaqayyo haa ta'u. Kanaafitu yeroo wal gaheera ta'ee jirru wanti haasa'amu sun daayireektii nu ilaala taanee obsinee naggeeffannu taanee naarra taanaan har'a keenya kaasnee wanta kana miirri koo aareera haasa'uu hin danda'u haasa'uu irra hin jiraatu yoo haasa'e nama miidhuu hin danda'a waan hin ta'edha. Silas maal gootanii maajooratiin sirriitti walii galii waan gootanii qabdan miti jiru. Aardanii zarraa bitan maal gootu? Baay'ee siiti murteessee waan gootanii qabdanii. Kanaaf amma waan kana naasu. Yoo barbaadan ajendaa kana dabarsu. Yoo barbaadan isin gadi baatanii wookii jalqabdanis murteessuus danda'u. Aariidhaan isa haasofnu garuu ofis naa biraas balleessine yeroo baay'ee jechuu kooti. Isa kana hubachuun gaariidha. Gaafa aarru waajjira keessa namoonni aarsuu ta'an gadi baanii naannoo nurraa bishaan qabbanaa dhuguu nurraa akka warra adiitu warra teenisii taphatu dhaqanii shaaworii qabbanaa fudhatu. Dheeriyaa sanarraa fagaatanii erga sammuu isaanii jireenya isaanii qabbanaa'e booddee achi as deebi'anii hojii isaanii itti fufu. Warroonni saayikaatiristii boodanaa immoo firaashii kee maalinni isa warri booksii irratti shaakalan isa warri booksii irratti shaakalanii isa fa'aa kaawwadhuutii nama sana yaada rukute tiraasii fa'aa rukutii jedhu. Amma warri adiidhaa yoo nama rukutan maayilaa waggaa dheeraa galu waan ta'eedhaa fi televezyiinii fa'aa fudhanii cabu.
Chikkana waa fuudhanii dhufu. Namatti bu'uu hin danda'ani. Sekarang aku indek gerud, aku sekali waktu. Nama sana evening itu, akan nama imagination ini kan namanya selasa meditate, boleh kara-kara nawa kayo yanu, kan nama meditate, kau cari nama cari iwai rai curang, jadi kira sekarang indek gerud. Isaan nama tipu kusin dan agaknya mo, wampar pare kau dia kalau kata itu juga, yo kira bega lagi. Sekarang indek gerud, garu environment sana pagacu. Dari gua sini kan era, baru misalnya rabani, work body, ada mudo gua ada nyakam nanti. By the way, you harkat, why one harkat ni bil nama terima. Nama sana gara ke isam gua tanya cuma. Sini kan era, apa tu tikar gua ni, tikar gua dari je. Na, you kotoran ni taban na, kotoran ni syai buat umna, baci deh macam. Sekarang gua cuci, era sana mana? Amma garto ko ragge bane atame tikana goti je ni du pachun no mana meditation mediation tajira mungli fa mediation je tumani no ina miyo anu tumate garasas garase sta umbiti agge pachura mili agge bada ale aso wamba bada aso agge bada yero ko jira Jesus Christos ejidu yero kaba se ko baga lu yero kaba ummata yero kaba barta yero kamu jere na kunura baga tuma ka Jesus agge bada ergen ni bode okay nama sana wajini si mona nasa okay kana tamma sida geera gada ke dage kana jechu ke miti yo ankasi to kon summarize gone kana jette miti ira rade biya ga bada malik namero ari na so wambai wana so ngulum nando ye jera miti baka yo ada manaste wani yaste isa mona ga bada sobe wamme ka jera yo de ga badini baka sirinde masir raule chu sirigala chugo yo yes siringere ate yo sana muka kana nijere miti wa valu wajimani ya wala tabikam yokin nama kabbana ala ta bin mara ta jina sa amidi wal bukke gab wanti ko wal fakka ta wal bradal baka abalo balo kasiya ira wai kana wanta ibi akaro badira wal tsin fidu okay chulanda lakki chulanda sini gare ra chugo wai ke sa yote mo tasuma nama wai ke sa jinde garo wali dalina ilal chugo amma si marini yokin yero male duti yokin titira na jesu walda kutatani nama to kuratan ka jettani nama abulusu ma kana gola jechu waji wali ngalina taka ayoro na minufe akaso ayke akasa sinjeru akasa nagelu ati mama jette jara ora ki dure mtura misheri sini gaira shon ati mo yero ni kana na anjene mal jette jara wajina ati rufe chura sini gaira chugo wanta konjele yote fa yate kama ni mal go ni nyumma ko aseka si akamballi se jara sagara ko to ute gala chura sini gaira yokin mo nanga hada nama kajiri sana jara laki sanatti men jere mari sanatti men jere jet ana onatti teta mali natti sanatti men hinje jetta sammu ko story ko chubar ba de ko la jangute garanti men anga ba chumi di malu kana de jere ki namo wana jere ki ga badani mo garo e man bi sana ba la mata kara ko ide amma namni atti jere ka ergamara sana jere nammi jere sana jere nammi fi wa ko natti mun juro ma ka wa ka yo fat mo ko ci ba mana orang duit lagi suci ramo, wanjala yo lagi berdua di dalam pada beli juga. Nara mana wanita tadi kau dah macam tu. Wanita kuy, wanita berbaca sunjuk juga. Gaya ke singgah cina, gara tiba tadi kan. Singgah ni, warna sini balmam fakada ini bani, gaya ke singgah cina gara tiba tadi. Gan na gaya ke, nui gaya wa kayuti. Gaya nama di bawah ini. Gaya nama beraran tahun. Yar ini muncul aku ini. Inna jangan nuken. Inna lu kasih. Beli juga. Wanita ke setiap jodoh mana orang. Nama shantu jiraja. Ini kok VTP, very resourceful people. John McDonald, dia nama masalah sana dari orang Jerman, kopi sahaja cuman dia. Very resourceful person ini walau kisah bayi itu, Yosin itu waktu tadi, isi kakas. Aku Barnabas itu, Barnabas makasih Yosin itu. Enyu kan di makanya kene Marcosin kasera, Paulosin kasera, lah dia mungkin namutu kufam berbari kasan. Ergamuta tu wali galera, ergamuta tu satu orang. Walau magalani tu malim makan angin terus, enak Barnabas itu. Malim, ni mas anak tu juga. Pakai nama jabesa, nama makasa kan tu. Pakai nama kakeknya kesedais. Itu orang kau ini, orang tu tak betul orang. Sekarang agar orang kas guna ada. Karena wari biar pin kuni akan ada cukup. Muda tak kisah itu kasu. Sinjat jabesu, karena sedang kerja bayar ni. Wari VIP ni mo, sini wajib tayar. Walau makin tera curu sen. Yo legal tak tahu bahan zor balik sini jauh dok kisah nama bus. Sangkul wajib curu gari dah, mana ganjil.
warri biraanii VTP dha, very training people dha, nama faarfataa argan faarfataa ta'uu barbaadu, paasterii gaafa argan paasterii ta'uu barbaadu, lallabaa gaafa argan lallabaa ta'uu barbaadu. Isaan kana daftee qabdee leenjisu, emerging leaderii ta'u, iddoo keenya bu'u. Fedhiidha miti kan isaan jiran, faarfataan isa garaa isa akkasii qabatee faarfataa bakka buusu, paasterii isa garaa isa akkasii qabee guddisee bakka buusu, nullee warra peenteeti waamchattaman nama leessa. Na kana very nice people ini yes tajaajilanii qabuutee tajaajilii keessa itoolee kottumee dhaqeen buna sii bita kottumee dhaqeen si nyaachisaa isaan yaa boromsa kee yaa lallaba kee wuu isin yeroo ta'anii mana isaanii waamu gaaroo akka keessan ta'uu barbaadan yeroo isin bartuu taatanii barsiisuu barbaadan qalladaa eegumaan nyaachuudhaan immoo anaachina kututuu barbaadee amma eeguu ta'ee Kiristoos garuu maartaa maariyaam fabra kee boqota miti jechuun beektu maariyaam maartaa nama isaa irraa fagaatan yaa zaari dubbatu isheen maariyaam isa dhaggeeffate isheetu ni mambataan batte tajaajilaa walitti qabde Yesuusuma lolti haala poleetikooti ni mitoota iddoo kana ta'e maal maariyaam guyyaa guutuu chiteessi yoo Yesuus saati la barsi saati mala dhaggeeffachuudha borodee bitee wati wataati maqaa waaqayyoo barbaadu ishee ammaatiin kan isheen teesse ko daqiiqatti mammaa kana balaa buusti isin gara jechuudha jechuudha qote nyaatee dhugee miila isaanii qadee darba Yesuus kanaaf warra akkasii irraa nyaadhaa malee misira keessa ittiin zaragdame misira keessa ta'uun barbaadani ka tajaajiluma kennuutti tolee si nyaachifneedha isaan VDP immoo dhumara jedhaman very dangerous people namooti dangerous nama sadii ta'an jedha yoo ta'e tokko nu keessa adagaadhuma nama balaa buusu yoo isin bitattan mirga jedha yoo isin ol jettan gadi jedha namoota akkasii waldaa keessa ba'an nama waldaan hin baddi waan namoota akkasii jaarsolii keessa ba'an nan adda citu jiru garuu namoota akkasii yeroo hundumaa isinii mormuma tochiisan waan sirriidhaan mana isin gootan garuu isin waan mormuudhaaf ta'a waaqayyo warra akkasiitiin nu qaraga maqaan isaa ulfaatu kana waan lamaa garuu bara yeroo hundumaa yeroo sana jannaa keessan ogummaa keessan maali kun maa akkas ta'e Yihudaa beektu Yihudaan duruma hattuu Yesuus oliitarii ta'uu isaa immoo galanni waaqayyo qote waggaa dheeraa jiraachise mootii kan biraa ta'e duriidhaatti kennan hin dabartanii itti jechuudha inni beekaa akka inni yaadu gaafa shittoo cabu maal gurguratu gurgura sana immoo yoo biyyeessaa kenneef yoo ta'a Gana mani gana gurguranii hiyyeessaa kennanii dangerous no sila barsee kennuudha horii duwwaa barbaadan horii duwwaa damsa akka namoota bara kana nu baay'iseera warra akkasii waan ta'eef isin hin beeknu malee jechuudha waan barbaadan ta'a horii barbaadan warra barbaadan edaa kanaafi inuma fariisoti Yesuusiif ajjeesuu barbaadu barumsa VDP isa dangerous people raafee gadhaa barumsa isaanii malee duukaan bu'inaa Yesuus warra kan raafee gadhaa ini kan kanaafitu jiru warri balaa buusan rakkoo buusan waldaa keessa iddoo tajaajila keenya akka lol koo kan hin barbaanne yeroo nu mijatu kan ittiin tolle yeroo hundumaa daanga kan isaan jedhan malee kan hin taane kanaafitu namoota hundumaa akka ittiin barree namoota dafanii aaran namoota hamiin gamala isaanii hin darbaa amma mee sobiin darba zariidhaan ejjiin darba Abrahaamin sobi Yisihaaqin sobi Yaaqoobin sobi ijoollee Yaaqoobin soban hamaraatti ijoollee Israa'el sobduu dhugaasitti obboleettii gootale soban Yisihaaqis abbaarraa fudhate Ya, itu boleh juga ya, Ustaz. Utuh Yosef Hindu era ni olah kan ni diga makan itu betul. Abeza ni mo Yosef ini adalah jodoh kau timbu ini jenis Hindu jalan ni Yudi betul. Abeza ni atau pun jiwa dalam ni jenis ni mereka ni musuh pemuda kan. Anak aku makan juga, cinta besar ini. Ari ini cinta. Cerita ni mah. Amma Oromon by nature kayak Ari. Bagari pakai teman raboji amde akastan. Amma me you Facebook kita kadala. Wana la barreeffam achi beekiti nama du'e kiti nama du'e bota kasde boorumatu ka kennaate nu kenname waaqa nu raacha sumale saksasii qabnu nama haasota kan dhageessan sinigar asiin kun nu ta'eera nama jota kan dhageessan ana beekora akka inni dhagaa ture ollaarra akka inni dhagaa ture qaba baanati immoo ijoollee maal beekta ijoolleen booda nan cabsanii kan isin waan qabaa nama boodan galateeffannu wallee shalma nama leessa yeroo isin jedhu maayinni waan hundumaa kanaaf yoo aariin nu beeyo loluudhaan rukutuudhaan garbicha baloo garbicha baakoo jechuudhaan guddatan hamma irraatti isa keessa jiran tribe mentality የጎሰኝነት አስተሳሰብ ነው ወደ ዋፉታ ይሉሳ ቦታ ሊሞስ ነው ወቶ ኮዱዋ አይና ባሉሞ አባሉ ኬኛሞ የሩዲ ጋበስ ነምቻ ተደረጀ ገለገለ ነምንቴን ኮካናም ጀይስ ነጂዙ በርባን ማሌቢ ጎሳዳ ያደማ ዋንዴ ዮሳን ተበላጨበጨም ዱቀን ተጨበጨም ታናን
yookiin isin ajjeesuu yookiin of keessaa isin baasu. Addunyaan garuu warra kan isheen irra geesse post modernity all inclusive. Nama Ameerikaa jiraate achi darbee immoo Kanaadaa jiraachaa jira. Gaafa neeku welcome to Canada, land of opportunities. This is for you. Your barbadi nagadi, your barbadi president. You can be a prime minister. Isin kakas. Kanadi kan gurraacha miti. Biyyi kun jiraachuudha mirga qabnaati. Jiraadhu isin hin jiru. Waaqtu isaanii eebbisu. Nyaata biyya kana hunduma fidanii chinuu kaane. Biddeenni jira, lojoon jira. Isin seensi kwaadni jedhan isin cancameen sun jirti. Qoccoo karaa godhana nyaatamu jira. Yeroo biyya yaadannatan yoo nama kana bitatanii galtu maaliif akkamii biyyi sun biyya keenya uffee jennee jiraannu. Anu tun tajaajilaa ta'uu baadhee achi galagalee biyya kana jira dhugaa isinitti machuu godhu. Mul'ataa bee jira deemee dhibba qoofsaan na gaddisiisa malee. Mul'ataa hin arginu keessa qonna guggubataa beektu. Dhugaa ammoo warri kana citaa walitti boolla lafa ta'uu lama qopheeffateeru namooti keenya. Asuudhaan nu barbaadan jiran. Warra kaan immoo du'aa isaanii duwwaa fidu miti. Jiraa isaanii nagarra du'aa isaanii isinii fidu. Sitawwaaluudha. Maaliifi kan isaan yaadanii qomoo kamii dhuftee afaan maalii haasoftaa miti. Addunyaan tokko taateetti walii wajjin jiraannaadha. Kan isaan irra jiran. Keenya garuu laga ayyaanna deebine. Isa keessaa immoo nama duwwaa moosifu. Yesuus nurratti ammoo maqaa Yesuusiin. Isin galee jechuuti kana keessaa bahuudhaaf akka waandaatti barachuun nurra jiraata. Akka waasaatti barachuutu nurra jiraata. Nama gadi jiru nama ol jiru waaqayyo qixxee namaa dhukaaya. Kana ol gararraa kan yaadu sin dogoggore kana gadi kan yaadu sin dogoggore. Namoota gadaantummaa yaadan keessa cabsuun nurra jiraata. Namoota tokko olaantummaa nama ooftuulummaa keessa cabsuun nurra jiraata. Walii obsuun nurra jiraata. Wal danda'uutu nurra jiraata. Nama wal qixxee waan hundumaa dhugatu waan ta'eedha. Aariin keenya immoo akka tokko tokko madda kalmi qabbaneessuuf kan nama biraas gaafa naaree dhufu qabbaneessuuf. Maa aartatin jedhinaa namaa? Maa aartatin jedhinaani? Isiniin iyyuu arrabsu hawwatanaan baradhe. Obsaa dhaggeeffadha. Ergen fixeeta kan inni itti naasa'inaa ibsan. Okay, thank you. Maaliif itu booddee naasuuf? Maaliif eegale naasuuf? Gimboo naasuuf? Yeroo naa kenna. Nama sanaani. Sina rabsuun koo merga miti. Sini gadaa jechuu kooti. Garuu yeroo sana osin deebisanii yooti qabachuu baatan dhufesi qabachuu danda'a. Yaada koo sini galee foon keessa galchuu danda'a waan ta'eef erga ni fitee bakka maaliif booddee naasuuf? Ana Torontootti sammuu kee yaadaa inaan jedhu waggaa torbaan walakkaan paasterii ta'ee tajaajila waldaa Torontoo. Inni na fuulduraa jee sadiitti gadhiise. Kana keessa maal si orma keessa waaqayyo maal jira kaayee. Inni na booddee jee torbatti gadhiise. Maqaa sana sabta tajaajilaa guddaa dandeesse. Indaawamni lammaffaa waldaa Oromoo keessa jira dhaqee waldaa maaliif faabate. Angaroo waggaa torbaan walakkaan bira jira deedee. Ufanii fuula na arrabsu. Yoo na dallabara jira galchachuu ol qabanii na arrabsu. Yeroo isaan fitan booddee barumsa kootti fufu. Maaliifi intini kootti nan boodde. Intini kootti watti laasi. Dhugaasi. Utuu biyya kana jiru gurbaan tokko kana seetti meerraa waddaa. Utuu biyya kana jiru Mentara tokko si jaalladhee dheetu karaa janqaa kana si jaalladhee gara kuma jaatamaa kenneef gara waggaa hidhamaa qaba. Karaa bakka miiliyoonitti lakkaamaa jiru. Isa booddee sin fuudhaa innaanii lakki jaalawaa qayyoo sitti neerumotti. Maal birrii amma kana roonsii kennoon obboleessa keetii ennaa jiwaa ka'uun haasaa sabattee naa laachaa turte. Dabaluudhaan ani fuunee jaarsummaa na waamaninnaan gurbichi ayyaar waladii ture waan ta'eef hin sodaadhe akkuma gaafa ni dhaabu. Akeen gurbaan guddaa tokko tajaajilaa manaa gadi gahaa waamee deemanii si'achiin kaa'ee siin kaa'ee gidduu kaa'ee haasa'eennaan haasa'e isheen warri tokko malee naasoftu yeroo akkasii kan godhe galee amma dhuguma baaste gara kuma jaatamaa ta'eennaan ilaa warqeen kee kunootti wanta hin jiru birrii nama gara tokko lama kunootti ennaan Ati neerum kuma jaatama sitti lakkoofte naa laattaa garan asaasee chaaseen galatti haasoo wadhaaleen maala godhu baaba. Isheen isin baatu mana kanaa birrii koo fudhachuun irraa ta'a natti hirmuu baannaan maala godhamu. Booddee gaafa naa gamuun maala noo poolisiin isin raarsuun barbaadee jira. Attee fiddee dhuftu maalumaaf gadi ni mana kootii gadi baasuu dhaabanii. Attee manaa fiddee dhuftu akkaan du'ee badaa'e. As mana kanaa gadi baatu. Maala godhamu. Inni dee'eena. Yeroo masa guddaa kana godhee kee turukutu inni guddaan kun utaalee achi hin badin. Isee ijoollee hin beeku waa tokko godheetu ala buuse. Anaan yeroo as galagalu inni sun fakkateeraa ishee lafaan na'eeraa anaan ol fuudheen aaraachee tokko nuti waan beekaa waan biraa waan hin beeku. Inni kaayee mucattii lafanni buuse hin beeku isa booddee hospitaala tan obbaree. Hospitaala tan keessa yoo ciiste
Isa booddee baaddanyoonni kun machaachaa godhan dheeduun agartanii hantuuta tusochoo seenee siree jala biyyi keessa godhatti. Achiisi agartee amana kun ariisaa maal irra ga'e? Inni barbaadu seensi isheettu nus immoo sadee gerree ati balleesse isheetti baatee yookiin ishee jechisiisuudha sini galee yoo ta'u baatellee ishee lollee ba'uun dura ture garuu dhugaatii cichuu keenyaaf gatii koon argadhee jechuudha. Shalaa booddee inni dhufee mana koo akka eegala. Eenyu maqaa sanatti? Arageen kanannaa irraa sirtiin balu jala shamu karachaa loo ture yaa waaqayyo na gargaare. Ol galee achi ga'u as keessaa baasee natti agarsiisee waaqayyooti amantuu dhuguma waaqayyoodha. Maal akka? Ani ma sodaadha kana waraana mooyaa. Jakkeetti wal fakkaatu silvarii jabdu jakkeetti tokko lamaan qabaa. Yoo isheen deddeesee nan ajjeesaa siin nan ajjeesa dhee cuuphee isa guddaa kana jakkeetti keessa kaa'atee ture. Isa cuuphee qabu seeta cuuphee qabne fudhatee dhufe. Zinigalee jiruun utuu isa fudhatee dhufe irra ta'e nuuraatee ture. Waaqayyo waliin isa rukutee zinigalee jiruun. Inni dhufee isa cuuphee qabne fidee dhufee as keessaa barbaadee qaba ta'u booksiidhaan keessa ga'ee yeroo laliidha waan ta'eedha erboonni. Zinigalee innaan waaqayyo sii gadhiisuu jedhee. An gaafa sanaa kee amma irraatti yoo waan tokko taaree waaqayyo sinii badhiisu malee woordii tokko waan barbaadan na gootanii afaan kootiin kun. Waan sanas gabaa koo sii badhiisan biyya keessaa biyya alaati an gaafa sana hin jalqabe waan jaare wanta biraa jedhuun hin jiru. Akka sii badhiisu duwwaadha. Namni kun aariin kun mataarra ba'ee dhaqee keessa galuutuun guutii gara jajaaffaa naqamtee irraa fuudhee aariin mataarra ba'ee akkuma ciisichi siroofii galee du'i gaafa keessa galee. Isin galee maaliif aariin akka kana bomba namatti bu'ee sarkuutan jiru. Garuu mataarra ba'ee siroofii galee. Angaroo marraatan jiru. Isin galee dura isaatti dabarsanii jiru. Doomee kan tuun lallabuu lallaba dhaabanii fulluu nagaa yeroo isaan raawwatan lallaba kun tuuru. Ati nagaadhaa hiinaa jedhee nagaa. Warra jeeqanii wajjin itti bitan kaayyoo koo hambisaan. Isin galee jechuudha. Isheen sun iddoo namatti seexanii jeeqera namooti jeeqan kaayyoo isaarraa garuu hin ceene maqaa waaqayyoo ol baatu. Kaayyoo qabna obboloota koonu. Galma qabna waaqayyotu nu waan waaqayyoo kennaa nutti kenna. Namatti kennaa irraa galaan jenne aariidhaan yookiin seexana biyya lafaatti kennaan jenne gatii keenya gooftaa fidee nuuf. Isatti kan nuti as rakkamu. Isin galee ayii badii amma kan isin baasanitti hin baay'inaa lama jirtanii deebi'ee namni waaldaa keessa taa'e isin loluu wayii gadi ba'uun kan kooti jedhee sitti dubbatamni waaldaan kun waan sirra ture gaba dubbatu kan kooti jedhee dubbataa akkaataan itti dubbatu sirrii miti maleessa. Kanaafitu ayisun jennee garaa bal'annee gorsuuf immoo kan inni hundumtuu keessan akka baratan barbaadu akkasiin gorsitoota ta'an barbaada. Amma isin taraa baratanii galtan isin galee raajuu kooti asalxaanii inni tuuru nama fayyadu. Maali amma nama hundumaa kana barsiisuu nan lola. Iddoon dhumaatti kan namatti himu isinii kan barate kan namoota kaleessarraa jijjiirame kan nama godhu. Amala namaa immoo kan bakka shanitti baasee kun nama akka baranaa baasee nama jajjabeessuudha moo nama xinneessaa deemu amala akkasii qaba jettanii ilaaltu. Waaldaa keessa ollaa keessa ni bartu nama haruma laaltanii bartu miti jechuu kooti wajjin haasa'uu keessa bartu. Namni kun nama wajjin hojjechuu danda'uudha moo nama tarii nama guddisee immoo bora tajaajilan harkaa fuudhuudha. Ani gootanii galee mootarii nyaadhu dhugiidhuma jedhee bori dubbiin gara biraa dhufe warruma nyaachisa teessu irratti ka'e warruma afaan bituu irratti garagalee ajjeesi jedhe namooti naayis piipiliin yeroo baay'ee itti fufuu hin danda'an fooreeverii yoo ol guddachuu baate moo namootuma yeroo dhumaa namaa mormaa deemanii warra kana adda baastanii ilaaltanii aariin keessa dhufuun darajaa shanii ol hin darbin kuula gootanii yoo isa darbuu barbaadu wookaawut gootanii dhiistanii qofaatti baatanii erga jireenya keessatti qabbanaa immoo itti fufuudha akkasitti kan tajaajilu jiraatu waaqayyo sinaa eebbisu gooftaan sinaa eebbisu akkuma ta'uu qabna gaaffii tarii